Mafnaya adu azizirbi mafanada azizirbi gadirata Rabbini ya jinni ayin jasi haq ajilchu Mbak istika habibi kiya Mbak isini Mbak isini jedhabar Margizee ibiroo shaxaa si ajjeesa jedheetiin si waamee kaleessa maa didde ante si fannisa jedhee si waamee maa didde kaleessa dhufuu si ajjeesa jedhee si waamee didde maa didde qoy najiilte akka murga dheengaddaati safara kiyya ga'u ayyoo da'anaadha faate haati faate tun bar uf kabachisiifti jiloo koo jaajiloo yaa neevar jiluu maa sodaattere fira qabda amma deemiseen afuuffaa wayii animoo anamata afuuffaadha afuuffaa fakkaadha gisee akkana laaltu are you really afuuffaa fakkaadha gisee akkana laaltu afuuffaadha anatu afuuffaadha kootu safara bakka hin jiru kootu yoo ati hin afuufamin intala ona heerumtaa wallaahi dhiifa manaa godhe heerumuun fedhu baalewa ቆንጆ ልብን ወስዳ ማዶ እኔንም ከአርሲ እሱም ከባሌ ነነነነነ ሲጫለም ቤኩ baalewa bara kallaafi gaalarii tiya keessa gali waan diqodhaan gaalarii tiya keessa gassee waan diqoon mee gizee mana kana dhuftani harkii waa appuush gochuu sinaa baratu heeruma siif wayyaa laa wallaahi heeruma naafi wayyuu heerumni yeroo ammaa dhibbi keessaa paarsentii 50 kasaaraadha dhumatee bar torbaaniin dhumataa abdii torbaaniin dhumataa bar dhumatee atuu yoo magaalaa keessa gali waan diqqoodhaan kuna waan akkanaa kanaan yoo arjaa namaa wallaahi anumatu siif hin beekne malee ati arjaadha bar ati neerum wallaahi hineerumu Infootayyuu maal rakkoo qaba amma dhiironni yeroo ammaa dhibba keessaa paarsentii 50 heerumaa jiranii yoo fuudhellee maal rakkoo qaba toofiqii eenyu inaante toofiqii kana gizee viidiyoo hojjedhullee namoota hedduutti gaafii ta'e guyyaa tokko jechuudha qixaatii eenyuun na barreessisiisa namitti amaaraa takka moo eenyuun na barreessisiisa moo ja'a waliin na barreessisiisa abbaan na barreessisiisa hin beeku kuuliidhaan girgiddaa irra barreesse irraa bahu didee achumatti irra hafe qixaatii na barreessisiisan namitti amaaraa takka natti fakkaate I think kuuliidhaan na barreessanii achi girgiddaa irratti hafe manni nuuka ambaati amma kun girgiddaa irra bahu jechuudha mee hojii baalee bu'aa laalame rabbii jedhaati gaalarii keessa gadi jennaan waan isin naa kennitu laala anamma gaalarii tagiyya keessa gali waan diqqoodhaan waan humna ta'eetiitti isin jedhe 5,500 tanaan gaalarii tiyya keessa galtee gaalariin tiyya ol kuttee asliifa irratti uf jaje maal naa qabame asliifa irratti qorraa'ee dhaqee gaalariin isaa amma zeeroo jirti kaleessa irraa dhumatte gaalariin torbaan jijjiiramti waan ta'eef
أما أصلي فرت وججة جتشو أسرع قالت انتي هجنا تنتي ميتي جراني جتشو سني قالي ميكو مام دبشان كان ميما وسو قالت يا كيسا قلتي سريدان مالي دان إيسا جرا هفتا منك كيان جرتو جتشو رابا هيرمتي أنا بدل نديسا خلاص نديسا هيرمان فرو نديسا وي قدي دبر أعوذ بالله يا ربي يوم كنا نراقب يد بسم الله يا رب نراقب يا أعوذ بالله استغفر الله يا رب نراقب إن عندنا ديسا بكا مرة كتن ودون تي ما كم تقولي كبدتها أجرانين ويوم من فيا قبها يوزل استغفر الله يا رب نراقب يدي والله يا روتو كتو نصدق شفتن ربي تهدي والله نصدق شفتن أفان ما كن أفان ما كوني مخجيرة قصة جراني متي والله بالله ربي يكاد نجيب بسيفتنا ما هيرو ما وان جرا موجو نجيب بسيفتني وما هيرو ما جرا موجو نهتيرو مي هذا فاضي نهتيرو على فاضي نهتيرو لكن هذه فاضي سديرو انتي ati dikatar girta gana wagga shamboda jahaboda biyya galta haati faate kaayiroo keessatti maqaa kan keetiini uddu wali qollofattee teettee si eeddi jaarsa allarraa qabdi ati gana taariba karaa su'uudii deemarta haati faate sitti heerumte teettee ammallee deebiteetiini gana waggaa sadi si eeddi haati faate gana haati faate isatti heerumte ammallee maal gooti inni gana kaayyoo dalagachuu qaba kaayyoo hojjetachuu qaba gana haati faate itti heerumte kiniini nyaata isa halkan isa jala bulaa guyyaa kan siraa hojii oolaa galgala galtee isa jala bulaa waggaa 4 waggaa 5 ta'a ammallee ilmoon qabu waan kakkasiiti barka heewunna fadanatti heerum odooti fuudhe haala faate heerumte فوتا قام في دين قفتهم قبو على فاتي فلو في الربا دبا وجه إن شاء الله أنا الاسترو كتر قيوت جارس النبيرة أنا أول الاسترو تلا قطعي يور كاسترو تلا دوتي أنا أول إنتاي الاسترو تلا أنا أول إنتاي جريني جيجاتي ولين بكا galgala galle waliin gaciifne ganama kaane waliin gara qasiraa kenna baanu kan akkasiin fedhaare kakkasii fedhaanen malee dubaay kaayee kaayirootti taa'ee ansuuraa isa gabbara ani fini viidiyoo makooli maa wal qonna viidiyoo makooliidhaan wal qonna فيديو مخولي دان چنا أبا مناتي فدي نمت جرا كاميرا كيسا قالونا كفيديو ورابونو انفدو حبيبي انفدو قوة وصو بانتي دبرتي أرجع بكا دقيقة تكاف بانتي تنتي وصو كتاساتي ترجع دقيقة تكاف چيتي سي كبا چوندن دنه تويو بانتي تنتي كتاسا وصو أرجع چيتي كبا چوندن دنه هارو فوتي نتهيرم والله ربي قد الدعاء جالا ديرا قدا تنان صداد داني الدعاء جالا ديرا قدا خنان صداد دعاء جالا يجول ديرا قدا خنان صداد دان روفو قبچون دن دين متي هيچيتي متي نما سلبي سودا اوسو ماكو تسا دك ما لرغنه تك ريوتنا فيسبوك رت تفيدن تك إذا قويه هجي مدامي رأولتي إرفوني خنا قرر لماني قطعدته أكنا تتحاسيات مانا جمع هاي تعرفت إسكران شو تخاسي مال فايدة قبدي فيه إذا إذا أمانته جناني ودو إذا قولين هاسوف تأشي هرمي ثاري إرفوني خنا كقرر قطعدته خنا نجتشو قويه إجيسي بقى ونونسي بقنا نرجعتو قررسي بقنا نرجعتو هل كان قررسي بقنا نرجع نيجتشو سيف جتشو جتشو قوة يترجمي بقنا نرجن سانكيزا في ده ميديا رتنو بوسط فديدو كأنا أنا تو هارفات يفور هارو هذين التهيرو إيه
deemi muka fuudhi muka baadhatee deema. waa'ee fuudhaaf heerumaa maaliif beekta? Ana kana dhaabadhee hafuu naa wayyaa akkanumatti naa ta'e akkitti jiru kun isiniif yoo hin taane akkitti jiru kun naa ta'ee jira. akkaataan namatti jiru kun naa ta'ee jira. naa ta'eera akkaataan itti jiru kun በጣም ደስታ የሆነ ነገር ይሰማኛል። ናታኤ እስኒ ተው ባቱስ ናታኤ አና ማረከተን ማልቱ ሱረክስ ናታኤ ደማ ከጋባ አርሲ ፊ ሀረርገዮ ወለልተ ዱፌ አና መና ኬሰት ነው ነው ይብ ከጋባ ጅማ ፊ አርሲዮ ወለልተ ዱፌ መና ኬሰት ነው መታ ነኛቱ kanatu haadha faatee fuudhu hoo gandaa fi bultii ofii wal qixxeessa jechuudha. Ganti ganda keeti bultiin bultii teeti. Ganti ganda keeti bultiin bultii keeti. Allaqe. Anamma arsiidha. Yoo ka jimmatti heerumu ta'e bultiin xiyyaa fi kutaan garagaraa jechuudha akkasittiin beekaan. Bultiin xiyyaa fi kutaan kan koo garagara. bultiin bultii kooti kutaan kiyya akkasittiin beekan kaggastii keessa deemee waa'ee gandaatiif amantii bocolutu haadha faatee natti heerume haadha faatee si fuudhu jedha. Gargariin faati koomentii gala dhufee lakkoofsa barreesse rabbi jedhii si fuudhuu fedha lakkoofsa kanaan heeloo naan jedhe sanuu haadha anatu dhufee heeloo siin jedha. Mine ena tadagami maali gogumtiin dila kana geesse sanuu anatu si dawwalee ati na fuuta. Who are you? Itti dawwalee bar anan laakkoofsa isaa fuudhee seef godhee itti dawwalee isa haasofsiisa. Maal waan taate fabibi keessatti intala arsii ta'uu kan kun dagatin keessatti intala arsii ta'uu kiyyan dagatin. intala arsii ta'uu kan kun dagatin. Wanni kutaa biraarra dubartii kutaa biraarra adda nu godhu yoo jiraate bakka dhaabbannuuf bakka irra ejjannuuf akkaataa itti ejjannuuf akkaataa itti dubbannu laallachuudha. ta'ee rabbi oofee baqaraa tokko rabbi nu buusa malee nuti jechuudha akkuma dubartii arsiitittuyyuu bakka dhaabbannuuf bakka oolluuf bakka irra teennu laallaa jechuudha. kabajaa abbaa manaallee dubartii arsii caala ka qabu hin jiru. kabajaa abbaa manaallee dubartii arsii caala ka qabu hin jiru. dubartiin kutaa biroo naman kabajitu jechuu miti. dubartiin arsiidha abbaa manaa ofii san gaafate dabalamte irraa osoo uggitee ija keessa hin laalin osoo isin jettu qarbitti galti. osoo isin jettu gizee dubbattu arraba keessa soo laallattu gizee baatu arraba keessa soo laallattu odoo isin jettu isin osoo jettu qarbitti galti jechuudha. isa dhiiftee abbaa isaatiif obboleessa isaa osoo kabajitu soddaa kana guyyaa kana tokko ol jettee ija keessa osoo laalle soddaan sodaadha mataa jalaa osoo gadi qabattu. dubartii arsii soddaa afoo teetteetiin nyaata nyaattu dubartii arsii soddaa akka barbaaddetti wanna jettu fidime maal kijibame dubartiin arsii soddaan kabajitu jedhiisiti kijiba wallaahi jedha. dubartii arsii ati ta miidiyaa irraa argite malee talafaa yoom argite dubartii arsiidha. arsii ta miidiyaa irraa argite malee ta akka tiyyaa miidiyaa irraa afaan distii gootee haasoftu kan argite malee dubartii arsii talafaa yoom argite ati. nyaanni isiitu maqaa qaba. marqee isiitu maqaa qaba. miidhaan isiitu maqaa qaba. jireenyi isiitu maqaa qaba. hai dubartii arsii ta miidiyaa irraa natu akkasi godhe jettu taniin taama rabbi gadaa fi miidiyaa wal fakkeesse kan argite malee maal argite dubartii arsii ta miidiyaa irraa argitan malee talafaa yoom argitan dubartii arsiidha. lafa jirti bar jireenyi dhugaan lafa jira bar. gaafa soddaa argite seentimeetira meeqarraa fagaattee jechuudha. seentimeetira meeqarraa fagaattee naga jirtanii jedhaan naga jirtanii jetti ilaal dalgat deebite jechuudha. kam argitan uffannaan isiitu kabajaa qaba gaafa mataan mana dhiiraa wala seenterraa akkaataan isiin itti uffattuu ni jijjiirama. hai dubartiin arsii heerumte
jecha heerumtee baate jedhu akka du'aatitti lagatti akka du'aatitti jecha heerumtee baate jedhu akka du'aatitti lagatti akka du'aatitti jechuudha heerumtee baate jechuun irra duuta jechuun filatti intalli ebelu heerumtee baate gursummeetti jechuun irra jecha maqaa gursummeetti jedhu kan akka du'aatitti ofirraa eeddii jechuudha akkasi maqaa gursummeetti jedhu akka du'aatitti ofirraa eenna nuti akka asin dura corona eeggataa duran san argitanii akka corona san caalu ofirraa eenna jeeba maqaa gursummeetti jedhu kana nuti akkasii jechuudha ufaarsuudhaaf osoo hin taane kanaaf warri haadha fate hin jettu an intala arsii ta'uu jechuudha intala arsee ta'uu akkasitti gadi fageessina bareechisi dhaltuu arsii ta lafarraatiif ta miidiyaa irraa walitti hin fidini samaa innaa midiriidha ta miidiyaa irraa anaa miidiyaa irraa asirraa afaan distii godhee haasa'uu fi ta lafarraa walitti hin fidin akkanne bar wallaahi billaahi maammee koo teenkiyuu galatoom abdii galatoom rakkanne mataan hoo isan aggara dhandhu dhabne arsii gisee jedhan ibiddatu gara qaama keessan keessaa ol danfa akka waan wannoo wayii taane sanyii wannoo wayii taaneetiin jenne bakka arsiidha jennaan bakka ibiddatu qaama keessaa nama danfa bakka ibidda wayititu iyyuu waan qaama keessaa nama danfa wayititu jira maaliif garuu maal taate arsiin tun wanni ibiddi qaama keessaa nama danfuuf maalinni riziniin hoo maalinni yoo kabajaallee ka qixa kenna nama kabaju hin jiru yoo ulfinnaallee ka qixa kenna nama ulfeeffatu hin jiru maali rakkoon dhiiraa miti dubartii miti dhiiraa miti jechuudha dubartiin arsiitu gaafa waa dubbattu bitaa mirga laaltee dubbatte nama waa meeqa osoo argu waa meeqa achi ilaalee odoo argu waa meeqa osoo garaan kan koona gubatu mataa kan koo akkana qaqqabee jedhisa osoo beennuu huuba waliin jenne mataa qaqqabanne jechuudha osoo arginu guddaa waa bocolu osoo arginu diqqaa asirra bahee waa bocolu osoo arginu arusii bakka argitanitti arsii bakka keessattuu jecha arusii jedhu kana jechuudha jecha diinni nu moggaase obboleessa yoo ta'e jechuudha arusii jecha jedhu yeroo inni jedhu yeroo argu osoo albee garaa kaayee garaa na nyaatu jechuudha jecha diinni nuuf moggaase jechuudha أولا خلني ربي هاي ركض إذني ولي والله أنا ما واني ركض ومال إني بيتني gugurdaa kabajaa qabu tokko laaleetiin rakkadha jimma keessa gugurdaa kabajaa qabu warroota waliin jiru warra baqa ummata qaqqaalii warra kabajaa qabu laalee achi laalee ni rakkadha harargee silaayyuu akkitti dubbadhuun hin jiru nan rakkadha bar sanii bar hanga amma namni kamiinuu gabbahee dubbii kana borcalu harka itti dhuubu wanni dubbachuu dadhabuuf maal inni ummata gugurdaa ummata qaqqaalii kaleessa wal jaalannuun san ummata dha yookaan yoo gabbahee dubbateetiin jedhe akka itti dubbatuun dhabee ukkamame gadhisaa jiru san ummata sanniin achi ilaalee cadhimna jechuudha huddee lamtuliin asirra yaatee amma waan argite bocollan jechuudha arsii maaltu lafa balleessuu danda'a diqaalaa arsiitu lafarra balleessuu hin dandeessani diqaalaa arsiin dhalfattee lafa balleessuu hin dandeessani intala tante yoo hidda ilmoo tante intala tante dubartiidha deemte DHN yoo laalchifte jette arsii keessa jira ilma kan kee kadhiiraa deemte DHN yoo laalchifte arsii keessa jira ufii kan keetu jechuudha arsii jibbitaa miyaru deemi DHN uf laalchise dhiiga arsiitti si keessa jira jechuudha osoo waan dhiinni kutaa waan himu taateeti dhiiga arsiitti si keessa jira si mataa kan kee si hin galle malee wallaahi dhiiga arsiitti si keessa jira uf laali deemiti uf qoradhu deemiti
DHL mo DN la. Deemi DN hublalchisi. DN gaafa hublalchifte jettu dhiiga arsiitii si keessa jira. Of qoradhu deemiti. Jaartii matan teetan ta waliin ciisaa dhosoo namee deemi qoradhu. Yoo dhiinni arsii keessa hin jiraatin na tukki jibee. Wallahi. Deemi hublalchisi laa rabbitu yoo noonu godhe hin jiraa miti maal jedhana hima. Rooba taanee bar rooba. Orruun dhiirri teen nan genne hin jirtu rooba taanee bar. Rabbitu rooba nu godhe. Wanni arsiin keessa hin jirre iyyuu hin toltu. Wanni arsiin keessa dhaabanne iyyuu hin toltu. Wanni arsiin keessa hin buune iyyuu hin toltu. Zaasee laalime qabsoollee taanaan taan arsiin keessa hin jirre hin toltu. Lolallee taanaan taan arsiin keessa hin jirre hin ho'itu. Arsiin keessa hin jirtu taanaan jechi arsii jedhu qubeen aa keessa hin jirtu taanaan hin toltu jechuudha. Rabbitu hangafa qubee irraa nu uume arsii nu godhe aslii nu godhe. Maal goona neeshi minin madara jechini mun koon inta saqayyaane bar inta saqayyaane rabbitu nu godhe maal goona shi maal godhu dandeenya meera hima amma sila Harargee fi Arsiin amiin jettee akkuma ka abbuttaa jedhe san yoo waliin jiraatte malee ka Harargee fi Arsii kun ammaan appitaayitii na cufaa jechuudha gisee tokko yoo ilaala. Appetite na cuf ufi asi wal fuuti asini wanna yetti asini ammoo deemte mataa keessa waltumti amma Harargee fi Arsii ana akkamitti ilaala ijoollee abbaa tokkoo didiqqoo argitanii ta waggaa takkaaf lama didiqqoo jechuudha ijoollee shishikkoo xoroshoo irratti walloltu argitanii xoroshoo irra walloltu mana keessatti waan diqqoo irra walloltu doolchee bakkanne irra walloltu akkasuma fakkaatama lolli Arsii fi Harargee jechuudha. Guyyaa takka waa takka na fakkaate hin beeku Arsii fi Harargeen gaafa mataa keessa wal quutu. Hoomata kanatti hin fakkaatu. Bakka maali min hin dooneen hin jee bakka laaleetu maani maal godhaa jiran laa ta'e. Achuma laale maal godhaa jirti laata maal godhaaran. Numa jaadhiseetu maal laalam. Maal godhaaran asii wal fuudhan. Amma kana mama ibsi shaafi maakina si wal fuudhaniiti romantikii kana mana keessa wal ari'an kana asii nama muka walitti dhiiban maal jechuu asii nama kabiroollee wal fuudhuudha deema maal jechuu abjuu na fakkaata wanni Arsii fi Harargee kun rabbiin summii keessa jirtu sana naqarsa gidduu Arsiitii fi Harargee jirtu rabbiin isin keessaa haa baasu amiin jedha wallaahi billaahi du'aayis ni godha garaadhaan. Waan Arsii fi Harargee keessa gabbu'e kana rabbiin isin keessaa haa baasu. Rooketti ho'itu iyyuu nu keessatti darbame rabbiin rooketti kana nu keessaa haa baasu. Amiin jedha wallaahi billaahi amiin jedha. Rooketti Arsii fi Harargee jidduutti darbame kan. Mee akkam goonan jedha bar oduma Arsii fi Harargeen addaan baati jedhanii iyyuu gadabaa qotatti jedhanii iyyuu shamarran Harargee Arsii keessa jirtu atta goona dhiira Arsii Harargee keessa jiru atta goona jedha. Eenyuun galchine eenyuun dhiibne mee eenyuun galchine eenyuun dhiibne eenyuun simannee eenyuun dhiibne dabar xiyyaara meeqatu galcha dhiira Arsii Harargee keessa jirtu shamarran Harargee hoota Arsii keessa jirtu xiyyaara meeqatu galcha kana yaadu jira bar yoo haa galchine hoo eessa qubachiifna mee baay'ee waa dhiirateen tasi komando waliin rakkannee iyyuu nuti amma jimmaan keessa osoo buqqisanii eessa qubachiifna dhiirateen tasi komando eessa sin qubachiifnan jedhaa nama walloo keessaa gana maraa miti homaan jettu eessa qubachiifna أنا في إسقابين إنساني هالافس والله بالله إني كبتام كتسقايات تسقايا وجرا بكة سنقوبة كيف نقدم نيم مورا بكتوتا أرسي كسات إيجار رومالين تاني مورا بكتوتا والله دير أرسي كسات نسيمة جودا في مورا بكتوتا يجودا مورا بكتوتا إيجارو كمنا يجود